ماليني مالي ما نريكون مالين ومالين أنا ما تشيجار نما أرجيتي ما ريوتي مالين مالي أقول نما مالي أجد نما تورجي مالي سراي كمان يا سراي كمان يا أنا ركضت جارجري لأنه بيك وبيجي دب اسمع موت سيدني ده قديش سوك بقى سوك نابر رسالة قديش سوك نمبر رسالة نمبر رسالة كي من الرابع إيش من الرابع كي من الرابع تودي ما تفرق دم تشوت كي أنا روم استاسارا بيفهم عربي ماني dhugaa qabdee kanatti amma kana qaaqaarta akkanani hin beekne muudii ani kana waan beekaa reebbo. Jirra jirtuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtanii annagaa kootii galata waaqayyoo hundi keessanuu akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qabasin jecha egaa immoo dhufeen jira gubata kiyya ba'uu kan dhufe innis gubatuma koo ba'uu kan dhufe egaa akkuma argitan jechuudha kaleessa waan miliyoon piraankiin irratti hojjetee ture jechuudha piraankii kanas beektu jechuudha maal isinitti waan isinitti himuu miti anis ammoo piraankii tokko qopheeffadheen jira piraankii kiyyas maadha seetanii sobee tana namammoo araba dhiirati taasaa jechuudha afaan arabaatiin arabaa irraa achiisitti akka dhiira taasa'uu sittan haasa'aa inni immoo maal jedha wanni mootu eenyu taasofta afaan arabaatiin har'ammoo afaan haarawaa noonaan jedhe fakkeenyaaf ani immoo akkanatti yeroo sanbarii nama wajjinan ture namni wajjin turerree nama akkanaati nama fireendii koo ture yeroo sanitti waan akkasiisan hin jedhan jechuudha. Akkuma argitan immoo suuraa kana jechuudha araba waan irra inni shuutu godhadhe jechuudha. YouTube irraa shuutu godheen haala kanaan immoo gulbiratti kana bare jechuudha. Isa kana faan itti argisiisaa garaasaa gugguba. Miirri isaatu maalidha maal naan jedha siin jedha miiruma isaa laalla jechuudha waliin tarikaa namoonni baay'een waan akkanaan jaalatan akkasumas immoo waanuma kanaaf waan achi jiraannu fakkeenyaaf amma waggaa 5 ture walumaa galatti garuu yeroo sanitti nama faanan ture kanaaf inni waggaa dheerayyuu ture malee turuyyuu sanuun immoo sonani nangala jedhee to yaadin hin galii halu waan xiqqishuudhaaf hin galee namnan jedhaani maal naan jedha abbaa miliyoona haala kanaan aarsuu barbaadeen jira isinoo maal naan jettu isinin jedha mee kanuma qophii keenya wajjin turtii gaarii isinin jedha piraankiin hojjedha wala waan turraa siqaa kaameraa kiyyaas immoo dhoksadhee amma arabaan jala jechuudha arabaan jala garuu asuma jiru jechuudha fagoo hin jiranii saayitii na dhaga'uu danda'uu dhaga'ee dhufa immoo sagalee koo kaasee nama isaa jechuudha. Hello. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله أنا زين. زينة والله. أنت زين؟ زين زين. زين. اشتقت لك. اشتقت لك والله. لا كيف حالك؟ أنا زين. أنت كيف حالك؟
زين والله. أبا يجي بس ما فينا يجي الحين شوي متأخر. أوكي بعدين بتصل. nama tanasa nama isa nama Araba maali ijoolleen teenya ta'e afaan oromoo wajjin haasoftu samuun maal jedhee nama rakkoo qabaree Arabarree haasa'uun hin danda'amu. Arabarlee haasa'uun hin danda'ama jechuun ijoollee ammoo eenyu taasaa hartan jedhee nama tanasa namni afaan qaba nama achitti yeroo dheeraa wajjin turre jira. Nama achitti yeroo dheeraa wajjin turre jira. yeroo dheeraa yoo jettumee akka Tirendiidha bakka. maali Tirendi maali nyaas maarraa gootu. kaabe Suuraa kanaayyuu isa bira jira laayisatti mana keeyyanii. Akkana kan Tirendiidha bakka. nyaas kaamin jedhe Maaliif asitti argisiisaa har'aayyuu tasa inni naa bilbilu. nyaas kaamin addaadha meeqos kee Sookki maal laaltaree? meeqos sidik maal laalaat wadi maal taaree maal laala nyaas kaan Maaliif? haandi naannoo si taaree Maaliif laaltaree si fayyadu? maal taaree maal na fayyada ree meeqas kaamin allaalaan jedhe As kennu. meeqas Maalaa gootu shifuun. Kootu yaadee wanti tokko naan jedha. maali maalitta Homaa bakka akkasumaan jedhe amma yeroo isaan isa wajjin laayivii dabarsaa turre. qalbiin kee kun dhugaa fakkaachaa irraa siri Kun qalbii miti bakka tasanaa bilbilee. kanaafuu kun dhugaadha amma qalbii miti kun Dhugaa sitti baara dhugaa baasuu naa wayii. kono gudi ida akkantu wajjin teenya Akkamitti akkantu wajjin hojii teenya teenya. si qofachiisa siri Jammaran maayii kun onaa bilbilaa jiran intaraaktanii na raazini. ganaadha gudiyyoon ga'e Sakkanaa ta'uu fedha. way good maali Ni caqacaqinin jedhe bakka. Bituma hunda na dhaggeeffattaa yaati yoo bilbila haasa. har'a immoo har'a kana na dhussaa baatee tarra gadi baafte na dhussitee tarra gadi baafte Qaama na dhiiba. Amma waliin maal rakkoo qaba dhugaa yoon baase. Kana maaliif waggaa dheeraa teessee jettee na qorachaa hin jirtu. dhiisi edaa kanatti dura turtee ta'anii kanatti barana gada egereen gada taa'u agogaa kana odeedaa ta'e waa malee hin teenye ta edaa kanatti si ammallee nan deema jettee kan ati galuudhaa karoora hin qabdu dhugaa galumaa karoora hin qabdu tasa galte malee jammar edaa Tikikkiru. Batikikkiru. Gana dongge into him Maaliin himare? maal dharee kun Maaliin? maaliin ana machi jechar Nama argite. maal ta'e maali inni maali Nama. maali jedhe nama ta'u argi maali sirraa eegama sirraa eegama Na rukutee chaarjariidhaan of eegu. of eegi daf Ismaamutti. Sidnii ta'uudha. gadhiis Sookki bakka sookki naa barreessaadha.
Gambar sapi. Kai itu mana rabe? Eessa Kai rabe kai na rabe itu dia macam mana? Dia macam kai anu rumah tasaran. beekon araba malee. Dhugaa qabdee kanatti amma kana qaaqaar akkanani hin beekne muudii ani kana waan beekaa reebbo. Ati akkamitti Asaa beekte? qayyarte. Sijjammar maalitti beektee? Gudiin ganaan. Ya. Edaa kanatti si cannaqaa nama na kanatti akkuma as galte kana ammoo tanan deeme ammoo tana ofirra deeme amman ka'a amman deema naa dawwal. Edaa si hangaraa si nyaatee jira. Amma reefu sitte arge. Isa nyaanama ati waa galuuf haate reema waa galuuf haroo faatte yoo sana gana waggaa lamaa sadii nan ta'e. Ati edaa waa rakkatte achi teechu. Kana gana mamuu darbee. Ya. Haggar. Maanti baqa gara sabateetti dee. Baqa. Kanatu galtee mana keessi teessisuu si dida garas malee. Idaatii warra achitti hojjettuu fi miti ani isaan rakkatteeti midhaan amma hojii isaa itti naqe. Afaan umtillee xiqqoomallee hin qaana'u. Akkam kaane? Qaanii jiru simaal? Bakka waan dhugaa baasee sitti meefi? Dhugaa sii baasee qaama. Maal gocha galtee yeroo ergasu taasa si galchan malee ati galu nan hedduu iyyuu. Deem si haa baasu akka deem maati. Ani wanni hin dubbadhullee hin jiru kanaaf. Si haa baasu itteetuma dhiiste. Bakka nagee. Abboo bakka wal gadhiisudha kun. Kan sii taananuu amma dabalteetu afaan kanaan itti haasoftaati na biratti. Maaliin jedheen? Maatii jettee na sobee karee waan afaan kana Bakka amma booda gahee jiraatu yaakkee hin jedheen bas. Dhufu. Bakka ani natti naasee namaan booda waan kanatti dubbatiin deedhaa si gahee. Ammaan booda gahee dhufuun jedheen. Yaa Rabbi. Maal dhala geessisaarra immoo? Abbaan manaa kee yoo kan baay'ee si rakkisu ta'e rakkoon qabu kootu anatu tikeetti si muraa. Naan jedhe ani rakkina rakkisaan jiru abbaan manaa koo ulfaadhu hin jedheen. Maali si rakkisa hoo jedhu waan? Yoo si rakkisu ta'e. Asuma maqaa ishee dhuftee? Baay'ee wajjin haasofne beekatiin baay'ee inni nageenya sirriitti miti. Sijjammaroo dhageessas maalitti waan nu haasofne. Na rukutu addamu akkam akkaati. Bakka natti naasee bakka nageen. Geege bakka narraa. Kun ammallee naa barreessaa jira. Natti naasee kai na biraa kai suma gadi ba'e irratti taasise narra. Gara laabee deemu. Irratti naasee. Irratti naasee. Ani qanumaanuu silkii kanarraa ijjirra wajjin jedhu qanumaanuu. Ijeen alaa dhufe silkuma kaan. Namni silkii illee raftii qaba ijeen tokko ta'u silkii lafa godha. Amma maal jedhiin naan jettaree inni dhuftuu naan jechaa. Deemii si jedha bakka ani. Deem. Maal jedhee? Anatu maal jedhee deebisii kenna? Kaa bakka na caqacaqaa irraa waanuma duraan wajjin jiraanne saniif jedhee. Kai ammutan deemi shantaa kee fudhadhu ammutan dhaqi deemi. Galcha. Si waamanii miti kai deemi. Iddaa dura rakkattee to'as ta'a. Gaafuma deemtudha.
Idaa kanatti namni waggaa lamaa sadii taati waggaa hunda teechee ammallee si hanqannaa jechuun odee bu'edha. Laki kanaan laki kana. Namoonni dubbadhullee hin jiran. Isuma wajjin wal taataa dawwalii ani qeeggada sinii dhiisa. Inni waasuma rakkatte. Naa bilbilee malee. Dawwalee dhiisan wanni Naa agarsiin jira. bilbilee siin jedhe malee mee na bira dhufe siin hin jenne. Dhaqii siin jedhatu. Kalee sana dhoowwaan jirtu. Bakka adii kanan beekne kan. Idaa kama kaate. Nan deemaa keessuun har'a dhugaa baafte har'a. Har'a dhugaa baafte. Jechuudha halee cabbiin gadoo mana akkanas hin jiru. Mana kanatti silkii kana natti agarsiiftu waan itti agarsiisu. Kanarraa natti agarsiiftu. Yaada sitti argisiise ammarree bakka waan darbe. Waan darbe. Wanni sitti dubbadhee jiru akka barbaadde taa'e ammaan booda. Bakka abbaan barbaade si dawwalee dhiisee. Naa eeyyamteeyyuu. Bakka uma. Si eeyyame gidee. Sokan nan qabin akka. Nan qabin yoo qabi sokan ta'a. Taa'e. Abboon agaddiisan. Silkuma kee jinaase. Anna afaan haasoftuu qabdu silkuma kee faana qaab. Taa'e ishii taa'e. Laakiin taa'u maal natti himta kun amma natti himte dhaga'e waan natti himta amma arge waan natti himaddu. Dhaga'e kun waan natti himte dhaga'e kun. Taa'e ishii taa'e biraallee hin jira. Maali inni Biraallee hin jira taa'e dhugaa baasee hundee. ishi baasa akkuma natti baasa. Bakka dhugaa baasee du'a. Baasa si baasa qashida. Dhugaa bisitti. Maal amma agarree. Maal argite suuraa mee bilbileen ittiin naa dawwalee. Kecha dileetii goote. Kecha badeekite. Ankiidha kunooti. Daqiiqaa gara hunda kophaa keessatti lafa lafsiise. Har'a gorachi narraa gorachi. Kadammoo namicha laali maala godhifeeti. Qaata YouTube irraa buuse iyyuu. YouTube irraa ishuut godhe jeeti. Anjii faaraan qabdu edha. Abeet. YouTube irraa ishuut godhe biraa keettiin hojjetaa ta'u ishuut godhe lafa godhe. Isumin dhugaa baas isu baarta. Ayyoo. Amma sobdiyetta agan malolta agaru dhugaa ta'e. Dhugaa ta'e agan malolta. Anuma. Ida amma gubadhe agee xiqqoo kan wanni kun qoo addaanan baafadhe eetan malee. Dhugaa aare. Maal kun footoon keechanii kun ol bira jira. Amma kana bare ka footoo ruum keessatti kana bareeni. Lafa godhe qaataan hojjedhaa yoo garuu waan ati kalee sana aarsiteef inni malee silaa hojjechuun barbaadde. Harikii akadicha kana kalee sana aarsite kanaafi kana fakkaataa abbaan miliyoonii hamallisaa akkanuma namni immoo kan akkana jetteeni dhiisaa akkana jetteeni dhiisaa akkana jetteeni akkamitti dhiisa odoo anaati akkanan godha namni jedhu. Dhugaa baay'ee tasgabbaadha inni akka amma isin argitan kana wanni miti akkuma kana jechuudha. Amalli isaa hin dubbatu baay'ee garuu garaatti waan hojjeta. Kana ani morra isa argadheen jira baay'ee isa aarsee isiniin jedha. Ani illee sodaachatumani hordoftoonni biyyas na arganii jiru qabamtee kaakiroo argatamte akka kaleessa coggaarraa kiyya boba'ee kaleessa coggaarraa kiyya boba'e. Maanta sokka ani immoo akkamitti dhumaanii beektaa waan tokko namni waa wayii natti himu oduu namti kiyallee badee wanni barbaadillee ta'e
ani sa'aatii natti waan tokko mudda mullee bakka hin dubbadhu siruma sa'aatii sana hin dubbadhu booda lafaan aarsa malee ammaa fi yaaguma mi'aatiin natti dubbattee maal rakkoon qaba amma deettee madeettee waan naasoftaa waan gudaan siin gaafadhee tanan maalitti baga biraankii ta'e garuu jalatti biraankumaati. Ora biraankii ta'uu baate maal goota? Waan nan godhummaa nan beekaa. Maal walumattuu gallama. Walumattuu galla rakkoon qaba. Eessatti? Maaluma galletti kan. Kana fakkaataa waawwituu mee hordoftoota keetitti miira sitti dhagahame isaan irree garuu si ilaalat turani. Baay'ee hin qoqorrite garuu narratti beekee laata jedhee iyyanii garaa. Maalan beekaa afaan maataan beekaa sedha. Waan taasiftu yaani mee footoo sirii footoo arginaa nani dingirna jedhe footoo arginaa. Dura immoo ijoollee teenya tana haasaati naan jennaani. Yaa ka ijoollee kana goddanyaa gara sisii dawwala. Tanaan dura immoo gisee haasoftan. Afaan Oromoo fi kaanillee walitti maxxanii tasa. Atamma kana zalaaquma toofte yaasa. Ani kaamaattan beekree achiin aadaa wal siilaa kaamiidha. Amanna sagalee kan dhiiraati kun. Ishee miti madaa bitee dura biraa hojjettee miti. Natti fakkaate kun maati odeessa. Nan deebi'aanis immoo nan dhufa dhaqe. Nan dhufaanu. Amma hordoftoota keessatti dafii Akka muudatti asii fi asii siyaa'utti nan dhufaan. Dafishi har'a gubat inuman garaasi gubee daddafmee. Ishee hordoftoota kabajamtoota keenya akka mooltanii nagaa keessanii jira jirtu isiniin jedha. Har'aaf kaakunoo xiqqoo anis nan aare amma aarii keessa jiraayyuu amma xiqqoo ammallee firaankii dhashiyyaa jettu malee kun footoon suuraan walirratti kan abbaramee jira. Ani kaa'aati miidhoon garuu kanallee gootii natti fakkaanne garuu dura waggaa ishiin afaan kana haasoftu wanni to'an afaan eenyu afaan haasoftee dheetumaan isin jedhee uuman daawwadha. Booda ishiin suuraa hojii kaa'aa amma natti agarsiiftu. Ani kaa dhugaa natti fakkaate kun anu miira biraa keessa seenanu. Nan deemaa kan ishiin taan dura dubbatteef immoo achan deebi'aa. Hagana galmaan ishiitillee an dura galte nan galaan ani miti naa dawalte nan galaan ani miti an galte. Tasa dhufte guyyaa kanaa boruuftaan keessa dhufuun ooluudhaan tasa kaatee dhufte malee. Fi an dhufte dee nan taafii miti nan deebi'aa nani. Ammaaf kunumaa rakkoon qabu firaankii baguma ta'e garuu jalatti.